Godina Wallaggaa Bahaa Aanaa Sibuu Sireetti hidhattoonni mootummaa abbaa fi ilma dabalatee namoota nagaa afur ajjeesuu maatiin Oromiyaa 11 itti himani. Kunneen ijoo oduu keenyaa har'aati. Akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa 11 amma oduu bal'inaan isinitti himna. An Gammachiis Magarsaati. Oduu keenya jalqabaatiin Godina Wallaggaa Bahaa Aanaa Sibuu Sireetti hidhattoonni mootummaa abbaa fi ilma dabalatee namoota nagaa afur ajjeesuu maatiin Oromiyaa 11 itti himani. Ajjechaa gara jabeenyaa kun amajji 29/2022 ganama Aanaa Sibuu Siree Araddaa Damee Ceekaa keessatti humnoota mootummaatiin kan geggeeffame ta'uu odeessa maatiirraa argannee mirkaneeffannee jirra. Bal'ina oduu kanaa akka itti aanutti isiniif dhiyeessina. Godina Wallaggaa Bahaa Aanaa Sibuu Sireetti hidhattoonni mootummaa abbaa fi ilma dabalatee namoota nagaa afur ajjeesuu maatiin Oromiyaa 11 itti himani. Ajjechaan gara jabeenyaa kun amajji 29/2022 ganama Aanaa Sibuu Siree Araddaa Damee Ceekaa keessatti humnoota mootummaatiin kan geggeeffame ta'uu odeessa maatiirraa arganneen mirkaneeffannee jirra. Jiraattonni haala suukanneessaan ajjeefaman kunneen maanguddoo ganna 60 olii obbo Biraanuu Waaqoof ilma isaanii Lammaa Biraanuu akkasumas qeerroowwan taarikuu amanteef Wayyeessaa Eebbisaa jedhaman ta'uu namni maatii keessaa dubbifne nuuf himee jira. Sanbata xiqqaa ganamaa hidhattoonni mootummaa manneen jiraattotaa marsanii buluudhaan abbaa fi ilma bakka tokkotti ulaa mana isaaniitti gaaffii tokko malee rasaasa itti roobsuun ajjechaa gara jabeenyaa raawwachuun booda dabalataan ammoo bakka kufanitti rasaasa reebanii halluu hin jirre kan baatan ta'uu kan himu namni bilbilaan dubbifne qeerroowwan lamaan hafan ammoo uummata dhukaasa dhiyeessuun baqataa ture keessaa itti qiyyaafatanii kan ajjeessan ta'uu dubbata. Wallagga Bahaa Sibuu Siree Ganda Damee Ceekaa keessatti humnootii tika mootummaatiin namoonni afur ajjeefamanii sirriimadha. Kun waan qabatamaadha. Mana tokko keessa abbaa fi ilmadha. Kun kan ta'e Kidaamee ganama barii sa'aatii 12 keessadha. Battala isaan rafanitti irra ba'anii yeroo isaan achi ka'anii jalqaba mucaa ilmatu rukutame. Ilmi ergi rukutame booddee ilmichuma naannoo manaadha kan bulu. Abbaan dhaga'ee manaa gadi ba'ee achi booddee jarri humnootiin tika mootummaa kun itti dhufaniitu maal barbaadda isa dhabnaan ilma koon barbaadanii achi booddee qabatanii nama maqaan isaa Taarikuu jedhamu ollaa kan jiru. Isaan kana lamaan walitti qabanii walitti hidhaniitudha kan ajjeesan jechuudha. Ergi isaa du'eeti Taarikuu fi Biraanuu Waaqoo nama jedhamu nama guddaadha. Ilma isaa wajjin Taarikuu wajjin walitti qabaniitudha kan isaan ajjeesan jechuudha. Inni kan biraan immoo nama maqaan isaa Wayyeessaa jedhamudha. Nama maqaan isaa Wayyeessaa jedhamu inni immoo argeetii utuu dhiyeessaa jiruuti nama 6 keessadha kan rukutamee du'e. Fagoo dhaabataniitu rukutanii ajjeesan jechuudha. Innis osoo baqachaa jiruuti mataa kana keessa dhahanii jechuudha. Ilma Biraanuu Waaqoo nama maqaan isaa Lammaa Magarsaa jedhamu immoo bobaa jira kan dhaame erganni kubee immoo bira ga'anii sammuu keessa illee gadhadhaanii itti dabalanii sababa isaan ajjisaniif shanee deeggartuu jechuudhaan ilmi kee hidhatee shanee dachiisee odeeffannoo kanadha sababa isaan ajjisaniif Taarikuu kan jedhamu mana keessaa baasanii mucaan inni sun immoo goddanyaa isa nama tokko wajjin kan inni bulee Lammaa kan jedhamu jechuudha. Kaza mucaan gadi ba'eeti jara kan argee achi booddee ol deebi'ee achi booddee dhugneerra mucaadhaanii gaa mucaan inni sunis taasisee utaalee ka'u. Sagantaan tokko jira bahee badee mucaan Lammaadhaan kun ammoo naan itti argatanii aani. Kanaaf battaluma isaanii rafanitti manuma balbalatti. Hidhattoonni mootummaa ajjechaa uummata nagaa irratti geggeessaa jiraachuu dabalatee naannichatti jiraattota irraa bilbila harkaa guuruudhaaf dararaa hamaa raawwatamaa jiraachuu uummanni baaf gala dhorkamee sodaa lubbuuf mana ofii dhiisee kan godaanaa jiru ta'uuf lubbuu baafachuuf jechas gara bosonaatti baqataa kan jiran ta'uu dubbatu. Naannoo Yuubee jedhamtu jechuudha. Magaalaa sirriirraa daqiiqaa muraasa kan deebistu uummatarraa silkii sassaabanii uummata isa qaayyamaa jira. Inni kaan badee mana isaa dhiisee badee maatiin gargar faca'ee jechuudha. Uummanni dararama guddaa keessa jira mallee jechuudha. Sodaa guddaa keessa jiru. Qaleessa mataa isaallee naannoo doorsisaa jiru jedhama. Itti dhiyaatanii jechuudha. Gara Ceekaatti achi ol dhiyaatanii deebi'anii kaleessa. Keessumattuu waraanni mootummaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoof jecha naannichatti bobba'ee jiru kallattiin ajjechaa duguggaa sanyiif uummata siviilii harka duwwaa irraan gahaa jiraachuuf hawwaniif shamarran dirqiin gudeedaa kan jiran ta'uu uummanni naannichaa irra deddeebiin iyyataa turee jira. Walumaa galatti Aanaa Sibuu Sireetti ajjecha jumlaaf manneen jiraattotaa gubanii barbadeessuu akkasumas dhiittaa mirga namummaa akka namaa ta'e yeroo dheeraaf uummata irratti geggeeffamaa turu miidiyaan Oromiyaa 11 gabaasaa turree jirra. Godina Qellem Wallaggaa Aanaan Filloo keessatti namoonni sababa hongeen waggaa 10 dura Harargee irraa buqqa'uun godinicha keessa qubsiifaman rakkoo hamtuu keessa jiraachuu himatu. Jiraataan naannicharraa dubbisnee akka jedhutti erga mootummaan as nu qubsiisee kaasee waggoota hedduuf gargaarsa seeftineetiin jiraachaa turuuf yeroo ammaa gargaarsi nuuf godhamaa ture nurraa dhaabbachuu isaatiin rakkoo hamtuu keessa jirraa jedhu. Daraartuu Shaamii dabalata qabdi. Godina Qellem Wallaggaa Aanaan Filloo keessatti namoonni sababa hongee waggaa 10 dura Harargee irraa buqqa'uun godinicha qubatanii turan rakkoo hamtuu keessa jirraa jechuun himatu.
Jiraataan naannicha irraa dubbisnee akka jirutti erga mootummaan as nu qubsiisee kaasee waggoota hedduuf gargaarsa seeftiniitiin jiraachaa turuu fi yeroo ammaa gargaarsi nuuf godhamaa ture nurraa dhaabbachuun rakkoo hamtuu keessa buunee jirraa jedhu. Namoonni achi qubsiifaman kunneen maatii 24,870 yoo ta'an yeroo ammaa sababa gargaarsi kun nurraa dhaabbachuutiin daa'ima keenya waan nyaataa dhabuudhaan rakkina garagaraatiif saaxilamaa jiraachuu ibsu. Erga gargaarsi kun nurraa dhaabbatee kaasee hojii qansiraa hojjechuun maatii keenya beelaaf akka hin saaxilamneef tattaafata. Godina Wallaggaa Bahaa Aanaa Sibuu Sireetti hidhattoonni mootummaa abbaa fi ilma dabalatee namoota nagaa 4 ajjeesuun maatiin Oromiyaa 11 itti himanii. Ajjechaa gara jabeenyaa kun amajji 29/2022 ganama Aanaa Sibuu Siree Araddaa Damee Ceekaa keessatti humnoota mootummaatiin kan geggeeffame ta'uu odeessa maatiirraa argannee mirkaneeffannee jirra. Bal'ina oduu kanaa akka itti aanutti isiniif dhiyeessina. Godina Wallaggaa Bahaa Aanaa Sibuu Sireetti hidhattoonni mootummaa abbaa fi ilma dabalatee namoota nagaa 4 ajjeesuun maatiin Oromiyaa 11 itti himanii. Ajjechaan gara jabeenyaa kun amajji 29/2022 ganama Aanaa Sibuu Siree Araddaa Damee Ceekaa keessatti humnoota mootummaatiin kan geggeeffame ta'uu odeessa maatiirraa arganneen mirkaneeffannee jirra. Jiraattonni haala suukanneessaan ajjeefaman kunneen maanguddoo ganna 60 olii obbo Biraanuu Waaqoof ilma isaanii Lammaa Biraanuu akkasumas qeerroowwan taarikuu amanteef Wayyeessaa Eebbisaa jedhaman ta'uu namni maatii keessaa dubbifne nuuf himee jira. Sanbata xiqqaa ganamaa hidhattoonni mootummaa manneen jiraattotaan marsanii buluudhaan abbaa fi ilma bakka tokkotti ulaa mana isaaniitti gaaffii tokko malee rasaasa itti roobsuun ajjechaa gara jabeenyaa raawwachuun booda dabalataan ammoo bakka kufanitti rasaasa reebanii halluu hin jirre kan baatan ta'uu kan himu namni bilbilaan dubbifne qeerroowwan lama hafan ammoo uummata dhukaasa dhiyeessuun baqataa ture keessaa itti xiyyeeffatanii kan ajjeessan ta'uu dubbata. Wallagga Bahaa Sibuu Siree ganda damee ceekaa keessatti humnootii tika mootummaatiin namoonni 4 ajjeefamanii sirriimadha. Kun waan qabatamaadha. Mana tokko keessa abbaa fi ilmadha. Kun kan ta'e qidaamee ganama barii sa'aatii 12 keessadha. Battala isaan rafanitti irra ba'anii yeroo isaan itti ka'anii jalqaba mucaa ilmatu rukutame. Ilmi ergi rukutame booddee ilmichuma naannoo manaadha kan bulu. Abbaani dhaga'ee manaa gadi ba'ee achi booddee jarri humnootiin tika mootummaa kun itti dhufaniitu maal barbaadda isa dhabnaan ilma koon barbaadanii achi booddee qabatanii nama maqaan isaa Taarikuu jedhamu ollaa kan jiru isaan kana lamaan walitti qabanii walitti hidhaniitudha kan ajjeesan jechuudha. Ergi ilmi isaa du'eeti Taarikuu fi Biraanuu Waaqoo nama jedhamu nama guddaadha. Ilma isaa wajjin Taarikuu wajjin walitti qabaniitudha kan isaan ajjeesan jechuudha. Inni kan biraan immoo nama maqaan isaa Wayyeessaa jedhamudha. Nama maqaan isaa Wayyeessaa jedhamu inni immoo argeetii utuu dheessaa jiruuti nama 6 keessaadha kan rukutamee du'e. Fagoo dhaabataniitu rukutanii ajjeesan jechuudha. Innis osoo baqachaa jiruuti mataa kana keessa dhahanii jechuudha. Ilma Biraanuu Waaqoo nama maqaan isaa Lammaa Magarsaa jedhamu immoo bobaa jira kan dhaame erganni qubee immoo bira ga'anii sammuu keessa illee gadhadhaanii itti dabalanii. Sababa isaan ajjeesaniif shanee deeggartu jechuudhaan ilmi kee hidhatee shanee dachiisee odeeffannoo kanadha sababa isaan ajjeesaniif. Taarikuu kan jedhamu mana keessaa baasanii mucaa inni sun immoo goddanyaa nama tokko wajjin kan inni bulee Lammaa kan jedhamu jechuudha. Kaza mucaan gadi ba'eeti jara kan argee achi booddee ol deebi'ee achi booddee dhugneerra mucaadhaani gaa mucaan inni sunis tasidhee utaalee ka'u sagantaan tokko jira bahee badee mucaan Lammaadhaan kun immoo naan itti argatanii aani. Kanaaf battaluma isaanii rafanitti manuma balbalattidha. Hidhattoonni mootummaa ajjechaa uummata nagaa irratti geggeessaa jiraachuu dabalatee naannichatti jiraattota irraa bilbila harkaa guuruudhaaf dararaa hamaa raawwatamaa jiraachuu uummanni baaf gala dhorkamee sodaa lubbuuf mana ofii dhiisee kan godaanaa jiru ta'uuf lubbuu baafachuuf jechas gara bosonaatti baqataa kan jiran ta'uu dubbatu. Naannoo Yuubee jedhamtu jechuudha magaalaa sirriirraa daqiiqaa muraasa kan deebistu uummata irraa silkii sassaabanii uummata isa qaayyamaa jira. Inni kaan badee mana isaa dhiisee badee maatiin gargar faca'ee jechuudha. Uummanni dararama guddaa keessa jira mallee jechuudha. Sodaa guddaa keessa jiru. Kaleessa mataa isaallee naannanii doorsisaa jiru jedhama. Itti dhiyaatanii jechuudha. Gara jeekaatti achi ol dhiyaatanii deebi'anii kaleessa. Keessumattuu waraanni mootummaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoof jecha naannichatti bobba'ee jiru kallattiin ajjechaa duguggaa sanyiif uummata siviilii harka duwwaa irraan gahaa jiraachuuf hawwaniif shamarran dirqiin gudeedaa kan jiran ta'uu uummanni naannichaa irra deddeebiin iyyataa turee jira. Walumaa galatti Aanaa Sibuu Sireetti ajjecha jumlaaf manneen jiraattotaa gubanii barbadeessuu akkasumas dhiittaa mirga namummaa hakkaa namaa ta'e yeroo dheeraaf uummata irratti geggeeffamaa turu miidiyaan Oromiyaa 11 gabaasaa turree jirra.